bada famte wa chuktishi adida vida dinisi magar wallo bayam tede tu ko paisi utake wal bara tenga fate makase apte kap bada famte wa chuktishi adida vida dinisi harka fuune jenna rasinjel Eyyee harka fuune akkam oltan nagaa jirtu hundi keessanii fayyaadhaa isin jenneerra. jetteni ergeetteni sitti dabalu Ati sitti da'i. akkam jirtu eessa jirtu maalitti jirtu harramii galaamii naasafna gala nam tokkittiin argaa jira natti fakkaata Hundi keessanuu seenaa isin jechaarra eegaa jirra. an kan na ajaa'ibu keessaati warrummaani FB ko jala jiru yo followerillee dhabe followersiin kiyya illee wantichi baate nama kuma shanin qabadhee yaada FB'n kiyya Hiriyoota jechuudha. garuu immoo warri YouTube Google accountiin qaban immoo kamii galaan Google accountii qabu hin qaban ta'inna Baay'een isaanii garuu numa qabu subscribe gochuu irratti xiqqoo hirrinatu jira. ifama qofa keenya egaa haalli qilleensaa yeroo kana beekamaadha akka qofaa yookiin utaaloo godhee biyya hunda dhukkubaa jedhanatti fakkaata. Salaa dhukkubni keenya waan baay'eedha malee egaa hin beektan. Dhukkubni keenya gosa hin qabu. Akkamiin gosa qaba. Galaatiiti. Gosa hedduu qaba. Baay'inaan irratti dubbanna mee rakkoon hin jiruti. Galaamii maal ta'a yoo mari'anne. Wal tuffachuu, wal cabsuu, wal dadhabsiisuu, wal irratti hojjechuu, wal miidhuu, wal xiqqeessuu akkam jajabina keenya. Akkas gaarii walii yaaduun barbaachisaadha. Akkas miti mee xiqqoo amma seenanitti muuziqaa warra kutaafi. Mee muuziqaa eenyudha maqaan isaa weellisaa? Weellisaa Adnaan Muhammad weellisaa maqaan balleessuuf deemtaa kanan beeku jette. Weellisaa keenya kabajamaa hedduu jaallannu hedduu kabajnu warri kallattiin galtanii xiqqoo nu jeeqxan dhiifamanuuf godhaati amma kallattiin seennee ummata keenya wajjin taphachuuf bohaaruuf gorsa waliif laachuu fi waan baay'ee mari'achuu fi galaanaa jennee cimdeessaa yookiin abbaa waan ofiisitti lakka dogoggora loqodaarratti dhiifamanuuf kalchaa jecha sila abbaan ofii namuu tureemi. Akkas ture garuu yoo ammoo himtes rakkoon qabu. Ani waan inni ajaa'ibsiifadhu keessaati. Ana qofaaf miti ana sinitti mira yeroo lamaffaaf irra deebi'e waan kana yeroo lama sadii afur irra deebi'een sinitti hima. Yoo ilaalu weellutu sin dabbare ta'ee ifama egaa na of kalchaa sinin jedheera. Innis sabaaf sablammoota hedduu wajjin istiidiyoo hojjennaa waan baay'een kan walitti dhufeenya namoota hedduu wajjiniin waan goonuufi egaa waa'ee Oromoo irratti dubbachaa akkas jettan kan na of kalchaa maaliif jenna akkuma beektanii qulqullina egaa irratti eegnoo dubbachuu baanneefis dhiifamuu of kalchaa nu sirreessaas akkanas hin jenna garuu immoo maaltu jira wanni nun cinaa walii taruu hin dandeenye waan baay'eetu jira. Sirboota afaan Oromoo laalaa kan jiran abdiin qabasii argaan jiras. Dhugaadha. Sirboota kabajamoo ijoollee jajjaalannu ijoollee jajjabduu komedaan buzaaleem sirboota hedduu torbee kana keessa miti reegala. Kan akka weellisaa Okaasha Ahmad sirboota lakkoofsa hin qabnedha garuu sirbii miidhagaan akka gadhiifamaa jirutti waa tokko daawwatamaa jiru. Kun sababni isaa maal akka ta'e hundumaafuu gaaffii ta'ee jira jechuudha amma. Yaa jara ko meena of kalchaa dhiifama naaf godhaati. Hundeedhumaan nurratti hojjetamoo numatu ofirratti hojjete numatu walirratti hojjetaa jira moo mee akkamii dhiifama naaf godhaati ennaan kana isiniin jedhu jechuun kuni waan wal saalfachiisus natti hin fakkaatu waan wal sodaachisus miti. Gaafa FB tokko banattan illee emailiin tokko sin barbaachisaadha yaada.
namni emailii qabu kamtuyyuu Google account deemee channel ijoollee keenya subscribe gochuu ni danda'a. Sila akkas ture garuu namoonni baay'een qabu subscribe gochuu kanarratti hanqinatu jira. Maaliif akka ta'e isa kana yookaan rakkoon karaa aartii yoo jiraate comment gochuudhaan nama sirreessuudha. Yeroo baay'ee komiin ka'u artistoota qofa irratti kaa'u weellistoota fa'aa irratti kaa'u. Garuu immoo uummata biras xiqqoo rakkoon jira. Maaliif weellisaan tokko hojii tokko gaafa hojjetu itti dadhabee baasii meeqatti baasii qarshii hedduutti dhangalaasitti kan inni uummataaf hojjetee YouTube irratti fe'u. Garuu kan daawwatu nama muraasa. Karaa biraatiin immoo komii weellisaa irratti ka'utu baay'ata. Ogaa keettidha. Galoo maaltu jira? Osoo dirqama ofirraa jiru ofirraan baasin weellisaa tokko komachuun hin danda'amu. Maaliif yoo dhuguma aartii Oromoodhaaf yaaddu ta'e seenaatii sirbaa ijoolleen keenya wallee isaan hojjetan daawwadhaa callisanii komii hin baay'isina. Komii yoo jiraate wal sirreessuun dirqama. Garuu komii qofa osoo hin taane sirboonni miidhagoon hedduun gidduu kana ba'aa jiran hedduudha. Lakkoofsan qabanii garuu yoo view isaanii ilaallee baay'ee gadi bu'aadha. Kun immoo haala kanaan itti buufennaan baay'ee amilee aartii keenya irratti akkasumas weellistoota keenya amilee isaanii irratti baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Kun amarraa kaasaatti yaada. Sabboonummaan afaan qofaan miti. Sabboonummaan hojiidhaan kamuu qaba. Akkasiin jedhan gama kootiyan. Ani maali yaada yoo ta'u waan kana dubbatu. Galoo waa yaada tureetu ture beekte. Dhuguma akka jedhan keenya kun abaarsa moo mammaaksawiin nurratti ta'e moo baay'ee na yaachisa yoo hin jedhu. Dhaqnee YouTube tokko subscribe namaa gochuuf ijoollee keenya kan sababa biraan goona nan beekan. Ani arras taanaan ifa manaa godhaati ani eenyu sin sodaadhu. Naan sin jedhu uummata Oromoo baay'een kabajas baay'een jaaladhas jechuun dirqama. Akkaataa itti jirruuf akkamitti akka jirru hin beektan. Keessumatti warri alaa jirtanii haala jiruuf jireenya biyya keessaa hin beektanii. Namni kamiyyuu akka nam tokkotti jiraachuu hin danda'a. Maaltu na dhibeedhaan osoo jiraate eenyumtu hin jiraata. Namni kamiyyuu usuma dhugaan sin jechuu danda'a. Akkuma sin dalagattanii kaanis dalagatee jiraatu biyya biraa biyyan baas ta'e biyya keessas ta'e maaltu na dhibe jedhee warri jiraatu jira keessa isaaf amansiiseen jiraata. Weellistoonni Oromoo maaltu na dhibe jedhee jiraachuu hin barbaanne gara waan biraatti illee garuu hin fedhu. Weelluu gaafa jaalala sirbame jaalala sirbitee maal si badhaasnuu warri jedhanii komantii nama jalatti barreessanii jiran. Gaafatti sila dhimma quqqaa uummata kee baaftee dubbatte waanuma afaan Oromoo ta'e bananii illee ilaalanii chaanaalicha dhaqanii illee bananii ilaalanii. Garuu shabalgadoo kanaaf waan akka jaalala ibsu afaan Sidaamiffaan malee jaalalleen bareedu sirba jaalalaa ijoolleen keenya hojjetanii qabanii laata weellistoonni keenya hin jiru. Hedduu jira malee keessumaa kan maarree maaliif isa sana fuudhanii dhaqanii ittiin hin ibsanne waan kana. Inni jaalatis inni jaalatamis maaliif dhaqee waan kanaan hin ibsan yoo afaan Oromoo ta'e jaalalicha hin ibsu laata dhiifama naa godhite galaana naaf hin galleeffan siin jechaadha. Galaatiti mee galaa irratti dubbanna. Sirba tokkon sirbuma ammatti galle tokkon sinaffeera deebise dhaggeeffadha umaa tokko sin hin miidhu. Waliin cabsina waliin tuffatina dhaggeeffadha. Sirba afaan Oromoo yoo dhaggeeffatame an maal jedhe isinitti himu. Isinumaaf deebii haa ta'u isinumaaf gaaffii haa ta'u. Isinumaan mataa keessan gaafadha. Eenyu sin? Ani eenyu jedhaaf gaafadha jechuun innaan kana sin jedhu ani eenyu Oromoodha maqaadhaaf jechuu miti bira. Oromummaan afaanii maa bu'aan buusu. Gochattaa hiikamu maaliif jennaan warreen Google account qabdan jirtanii fakkeenyaaf seenaa studio yookiin Zakar Abdallaa YouTube mataasaa qaba. Yoon dhaqee channel isaa ilaalu hedduu na gaddisiisana. Maaliif jennaan amma narra jiru beeka. Waan ofii studio yookiin ana jechaadha. Anis akkasuma hin qaba. Akkasuma Okash Ahmedis YouTube channel mataasaa qaba. Okosh studio kan jedhu channel. Ijoollota hedduutu qabu. Warri silaa hojii monetize ta'ee fi qilleensarra oole nurratti hojjetamee nurratti cufsiisaa jiru.
Subscribe tokko argachuudhaaf kun akka ta'u laanii galee akkasii inee sadaraa keessan subscribe nu godhaa akkas hin jedhamu bar. Ofii keenya beeknu gochuu qabnaaf. Jechuun ani yoon akkas jedhu dhiifama naa godhaa natti ulfaata maaliif jenna. Sin kadhachaa jirra jechaadha. Silaas kan sin beektanii waan kana raawwachuu qabdanii subscribe nu godhaa jennee sin kadhanna. Yoo hin beeknes baruun hin danda'ama. Jechuun beekamtiidhaan sin caallee miti. Sabni Oromoo dhalootumaanuu beekaadha. Kun irratti wal dudubbachiisuu waan barbaachisus miti. Garuu immoo osoo beeknuu gara laafummaadhaan waan hedduu dabarsinee waan hedduu of miinee namoota jiraachaa jirudha. Wallaallee osoo hin taane osoo beeknuu jechaadha. Kanaatiif yaa jara keenya keessanumatu keessani keenyumatu keenya wal cinaa dhaabbannu wal tuffachuu alaaf keessaa akka wanni kun irratti hojjetamu hin beekna. Sirba afaan Oromoo jaalala lafaa qabaa afaa warra jedhaniiti yeroo darbe tokko namarraa dhaga'een ajaa'ibsiifadhe maaliif jennaan isa qabsootis itti beekna isa jaalalaatis itti beekna wanni nu wallaalchisan jiru. Garuu immoo imaanaa wanni isin jechuu barbaadu YouTube afaan Oromootiin seeraan dhugaadhaan baname maqaa istiidiyoo qofaatiin osoo hin taane FB isaa jalatti namni sun gadhiise jennaan kan mataa isaa akka ta'e baraati dhaqaatti subscribe godhaaf miidhaa isinirraa hin qabu. Kana imaana isinirra kaadheera. Kan koo qofaa miti innaan kana isin jedhu rakkoon waatti wal madaaluu waatti wal cabsu kun nurraa haaftu. Umaanum fayyaddu waan taateef argaa jirtanii hundi keessanis argaa turrees agasin nu faana hin jiraanne hagasin nu faana hin taane luka kaafannee achi deemus nutti ulfaata. Nuti waliif gaachana nuti waliif gaaddisa isa afaanii osoo hin taane suma sirrii. Kanaatiifuu dhiifama hin daganne weellee sanattis hin deebiseen itti deebina galaati ilaala. Warri yaada nuu kennitanis yaada keessaniif guddaa galatooma. Gidduutti wallee tokko afeeri. Weellee masala ittiin irraa baan irraan itti deebinee dhaggeeffachiifna. Kanaatiifuu maal dhabdan? Oromiyaa saba bal'aa aadaa bal'aa qabu safuu guddaa qabu gama barbaadanii deemtanii kan ittiin bohaartan mee maal dhabdan? Oromummaan callifamee afaaniin dubbatamuun baay'ee ulfaataadha. Oromummaan hojiidhaan agarsiifamuu qaban jedhanii gama kootiin. Ani gaa akkas jedhee jira Galaanaanis akkas jedhee jira. Waliin somnu maaliif wal sobuun nun barbaachisu waan ta'eef haga yoomitti wal somnu haga yoomitti wal goomsina. Dhaqaatis YouTube keenya kan keenya seenaa istiidiyoo Zakir Abdalla kan Okash Ahmed qindeessa weellisa Zakir Abdalla ogeessa kaameraa weellisa anis isinin jedhu warra nambarrees na bara rakkoon hin jiru. Waan ofii jedhaadha qaamuma search godhaa YouTube irraati achumaan subscribe godhaa isinin jenna amma sirra deebine. Boona Umars Gadaa Digital Studio kan jedhu YouTube banatee jira. Egaa nu caala waan kana isintu hordofuu danda'a. Warreen neetworkii akka garaatti argattanii egaa
wifi keenya akka garaatti waan hojjechuu baatus galaati dhaggeeffadha subscribe godha sirba afaan oromoo gurbaan kun immoo dhufee immoo maali munaa ganaan hin jedhina innaa kana dhaggeeffatan tarii yookiin yeroo kana dhaggeessanii yookiin wan kallattiidhaan dabarsaa jiru kana ilaaltanii sabni biroo sin bira jiraatee jennaan moraal isin cabsuudhaaf duubatti hin deebi'u kana hin sobnusi mee maal jechaa jira afaan oromoo kana hiikaa fiti dhageessisaanii dhugaa keenya achirratti bartanii kun sabadda qooduudhaaf kun amantaadhaan akkas kuffisuudhaaf si galee hagoomitti goomsam innasi kee biyya rabaa deemee jirus jarri isaanii nuuf hin ilu inni biyya goota gurguddaa keessa deemes nuuf hin ilu inni biyya keessa jirus nuuf hin ilu nunu akka maaliif haga kana hojjechuu dadhabne laata nuti nama agatte immoo maaloodhame jiran adaraa wallaa dhaggeeffan ani YouTube ko qofaaf kan dubbachaa feetu YouTube kee dilee taata rakkoon qabu isuma dhugaan isinitti hima YouTube kee monetize ta'ee maallaqatti argachuuf wayin gabii galii tokko kan addaati tokko argadheetti wanteechuuf miti waayartee Oromoo dhaabeetti bashannanuutiif miti konkolaataa addaattiin bitadhee ummatattiin jeequuf wayin ummatattiin rukutee darbuuf miti sirboota sila akka garaatti hojjennee kaan yaa darbu miidiyaa irra gaafa jenne sirbi kee qawwee qaba eeboo qaba maaloo qaba arrabsoo qaba eenyuun akkas ta'e salaan kee yoo yuutuubicha kan guddanneef hoo sin walaalaan jirtanii monetize gochaan subscribe gochaan jirtanii dhagnee nuuf yaa warra jennu nuun feeni yoo keenya sanarratti immoo feene jenne daawwataan xiqqaa waan ta'eef sin bira ga'uullee dhiisuu danda'a. Yoo akkam jenne gaarii mee keenya abaarsichaatu dhuguma nurra jira moo akka oomitti gaa abaarsa jennaa dhalootatti dabarsanii dabarra maali yaa jiran annifa manaa godha yeroo baay'ee dhiifaman dursee sintedha badii balleessum mala beektanii maaliif jennaan namadha waan ta'eef namni hin dogoggoru jettanii yaadina namni kamiyyuu dogoggoruu yaada danda'a isa kana osoo irratti hojjenne maal sitti fakkaata galoo sirriidha osoo irratti hojjenne egaa jijjiiramni dhufa jennee yaadna kanaaf karaa tokkoon yuutuubii kan saba keenyaa irratti alagaan ilmaan nafxanyootaa karaa tokkoon irratti duulu yuutuubii hedduu kan sabboontota ilmaan keenyaa kan oromootaa hedduu gubanii jiru karaa tokkoon isaan irratti duulu nuti immoo xiqqii kanaan annee sirba kanaan ilaallu taanaan kan weellisaa tokkoon ilaallu taanaan maal qaba oromummaa maal gonnaa kanaatiifuu maaltu jira beektanii mee har'aaf wanni kun asumarratti nu haa ga'u asumarratti nu haa ga'u garuu sagantaan keenya kun ammarraa kaasaatii yuutuubii keenya deemaatii subscribe godhaa sagantaa mimmiidhagoo hedduus qabannee dhufaa jirra ammaaf waraabbii irra jirra sagantaa mimmiidhagaa diraamota sin bu'aarsan sin bashannansiisan hedduu qabannee jirra akkasumas yeroo ammaatiif immoo sirboonni tokko tokko irratti gadhiifamaa jiru yuutuubii kana waan ofiin qabeenya ofiiti waan ta'eef walumaan taanee gara fuulduraatti yuutuubii kana guddisne sadarkaa guddaarraan akka geenyu tokkummaa qabaanneennan waan kamiyyuu akka raawwannu shakkiin tokko hin jiru kana diinnis birris beeka kanaaf waan ofiin qabeenya ofiiti ammas irra deebi'an isiniin jedha ammuma seenaati subscribe godha sagantaa mimmiidhagoo hayyee adda taanis inuma dhufaa jiru isin qofti raqaa subscribe godha oromummaa irratti wal kadhachuun hin jiru oromoon walii mitiiti diina isaa meeqayyuu hammatee nyaachisee deebisee madiinni isaa usa nyaata walii isaa mitiiti kanaaf ammarraa kaasaa subscribe nu godhaa isiniin jenna ammas kabajaan irra deemnee isin gaafannaa waan hafe yoo jiraate itti fufii fi dubbadhu jechuudha. hayyee galatooma isa jiru hundisaayyuu inni dubbatee jira dubbanneerra kanarraan kana hojiitti kunnuuf tarii
yoo kas gallee kallattii walitti dubbannu akka nama of akka addaa godhee of mul'isuu barbaadetti tarii inni kan nama laaluu danda'a. Waan biraa osoo hin taane nuni maal barbaanna? Ani eenyus caalee mul'achuuf nun eenyuun caalee mul'achuuf osoo hin taane qabeenya keessani. Waan asirra gadhiifnu kallattiidhaan akkasiin qaqqabuuf. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaa waan biraan beeku hagam beekutti haga raayyaa istiidiyoo qilleensarra beektu xiqqoo ishii sirboonni afaan Oromoo akka garaatti singaa jiru yaadu. Warri nama miidiyaa irra daddarbanis ani hedduu natti tolaa hin jiran sirboonni darbaan jiran jechuu koo miti. Maaliif jennaan yuutuubiin irra sila quuqqaa keenya akka garaatti irra gadhiifannu isa ture. Kan mataa keenya kanaatiif kan mataa keenya tokkoon keenya banachuu qabna. Maaliif jennaan yoo kan Zaakir Abdallaa yookiin seenaa istiidiyoo cufame kan waan ofii istiidiyoo yookiin cimdeessaa cufamuu dhiisuu mala. Nuratti hojjetaa jirus hin beektani. Isa kana gaa wajjin kaanee osoo hojjenneeti gaariidha. Diinni nu caale moo beekumsa nu caala qabaatan laata? Yaa saba koo maal ta'a yoo waan kana irratti hojjenne? Maal ta'a? Haga oomitti wal tuffanna, haga oomitti wal cabsan, haga oomitti asii gadi wal gaggaragalchuu, walirratti bineensa biraa walirratti editiidhaan hojjennee wal salphisu, haga oomitti waan akkasii kun laata? Abee isoo wal cabsuutiiti tokkoffanni. Maaliif laata? Haga kan sabni biraan irratti hojjetu hanqannaan waliin keenya walirratti hojjenna. Kanaatiif walirratti hojjechuun kun haa hafu. Waliin hojjechuu waliif hojjechuun nutti haa baratu. Halkan gaarii isin kabajna, isin jaalanna. Nun ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo guutuu ni jaalanna ni kabajna. Waan sabni Oromoo godhaa jedhani goona. Waan sabni Oromoo ibsaa jedhani ibsina. Haga barbaachisetti waan sabni keenya barbaadu wajjin gochuuf wajjin hirmaachuuf duubatti hin deemnu jedheen abdii qaba. Waan ofii istiidiyoo yookiin waan ofii YouTube cimdeessaa entertainment jedha. Dura waan ofii entertainment jedha. Yoo sababa kanaatiif illee argachuu dhaban isa jedhuun cheenjiine godhee maqaa jijjiiree isa kanaanis isa sanaanis dhufnaan bitaa yaabbattunis mirgaa yaabbattu solgeenyi kooraadha akka jedhan sana ta'e. Sanuma yuutuubitti deemaan jiru kan koos deemaan jiru kan ijoollee biraas deemaan jiru dhaqaa laala dirqama Oromummaa qabdan. Dirqama Oromummaatiin sin dirqisiisa malee dirqama dhuunfaatii miti. Mirga guutuu qabdan waan sana gochuu dhiisuudhaaf. Dirqama Oromummaa garuu waan qabdaniif galaalaala subscribe godha. Kan ijoollota hunda afaan Oromootiin hojjetame guutuu dhaqaa laala. Kan saba kaanii qofti ilaaluun maasiniin fayyadu. Oromummaa bor nyaatee isinirraa gala yoo ta'u baates boolla isinii qotee achitti isin gatee isin cinaa darba. Halkan gaarii kanatti bariitu gaarii nagaa dhageenyu nu haa godhu rabbiini. Ayyaanni Oromtichaa nu faana haa ta'u nu haa gargaaru. Nagaan bulaa isinin jaalladha isinin kabaja. Hankootiin sagantaa kanuma irratti fixee xumureen jira. Mee waan ati jettu jiraatee wanti dabalatu jiraatee dabalitii halkan kun halkan gaarii nuuf haa ta'u hunda keenyaafuu bariitti nagaa gaarii dhageenyeetti arginu nu haa ta'u jedha. Xumureera gama kooti. Akkuma inni jedhe ammas irra deddeebiidhaan dubbachuuta ijoollee keenya ol dhufaa jiran kana hundi keessan jajjabeessaa. Ijoollee keenya bira dhaabbadhaa warra yuutuubii banatan karaa aartis karaa kamii haa ta'u Oromummaa qofaan Oromummaan walitti nu fiddi waan ta'eef bira dhaabbadhaa yuutuubii isaanii subscribe godha. Akkasumas wanta isaan gadhiisan daawwadhaa fi guddisaa wal guddisna. Kanaaf anis kana caalaa haasaa isinitti hin baay'isu. Nagaan nu bula irriba furdaa isaa nu rafa. Abjuu gaarii abjuu milkaa'inaa nu argaa bula. Nagaan nu bula halkan gaarii baay'ee sin jaallanna. Nagaatti sin jenneera.